Amma sitti gaafata saasa nu godhe yaa godhu buutana. Maaliin jajjabaadda? Bira taa'e sodaannee waan jiruuf jecha nu bira taa'e. Sodaatiin ulaa. Yaani keef yaani sodaatiin hin keef yaani ulaa jalaan banii ulaa ijoollee nan dhaga'u. Yeroo inni dhufe. Nan dhaga'u ni bana. Qabi mucaa yeroo inni dhufe anarratti. Yaa akhi baabiyoo amma inni dhufe ulaa daddee ulaa banaa jee baabaa jee hocee bana mucaan. Ulaa ta'uu qabatu ulaa irraan banii yeroo inni dhufe jee narratti bilbili. Dhageeffadhu isa deemta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa fi kabajamtoota keenya jirra jirtu jajjabaatan isin jecha alhamdulillah deebinee dhufnee jirra. Faayidaa maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu alhamdulillah. Wanni inni qabattee dhufee argitanii jirtanii edaa waan inni na godhe argitanii jirtanii natti fakkaata. Hordofaa fi kabajamtoota keenya arraan tana duraanii dhugumatti kophaa keenya yoo inni gabbeeniin dubbadda jee maaltu tutun si gabbaase maaltu tutun nama si dubbisee naan jaa alhamdulillah kun akka agartanitti nama na gargaaru na biratti argama. Salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qilleensa irratti waa argeetiin dhufe ati yeroo diila kana hamma kana gee maaliif calliftee fittee hin bilbiltu nutti? Yoo inni bilbilee dhufee isin dubbii godhachee amma dura kan inni ta'e ergee Bashir illee shimtaa gisee naan juun dandage harkite yoo harkite illee jechuudha maaltu tutu Bashir ablee irraa fuudhii maaliif Bashiritti ablee irraa fuudhii jettaan ijeetiin lolu jira inni nuyi beekta amma kanarraa ammoo inni nama godhuu barbaadu wanni inni dawwala irraan tana siyaame bikka jechaa bikka lubbuu naaf geete jechuudha. Jettee waan qarraa akkamitti himu walte bilbiltee ta'e dabbaa gaazaatiin si loose jechuun bara jechuun akka waan nama khalaase lubbuu namaa dabarsite bilbilteen jechuun yookaan fayyaan qabu ta'a mataansa namni nagaanii miti haala manaasatti dabbaan dhoose jee dabbaa fudhatee olii gaffii maal jechuudha bilbilteen miti yoo jechuun kamaraatu taate ni himna nama isaatti yookaan qabneeti isa nama musteefa wanti mana yaala ka maraataa geessine jechuudha yookaan fayyaan qabaanne taate seeraan kanaaf immoo yoo nama dhaga'u taate immoo itti himnaa sirraa itti dubbanna kophaa ta'e immoo akkanatti ati roorroo daangaa dabartana calliftee filaaluun dogoggoran jaan akka mataa fayyadu. Yaani ani amma fakkeenyaaf mataadhaa tuqamee qalbii dhabee jechuun ani naaf hin barbaanne jechuudha akkasitti yaani silaa taate irraan fuudhuun barbaada malee inni maraatee irraan tana kottaa ibsaan wajjin qaba har'a kottaan hojiidha jechuun illaa hanga nagootti ani sabreefiti maaliif yoo inni ammaan tana ni maraatee yoo inni kan hin juutaate maaliif yoo karaa kiyya yoo inni ammaan tana yaa rabbii kiyya ittiin godhin jeetiin hin du'aa ifaa godhu jira malee ani mataan tuqamuu jechuun namni zaakiraa namaa tuqamuu jechuun waan guddaadha ammallee akkas hin ju'an ammallee ibsaan mataa tuqamee hin ju'u ibsaan ni maraatee hin ju'u. Leeshitti hin ju'u yaani fakkeenyaaf waan isa qunname kana walumaan ka agarru ta'a malee ani hin quudduuf jechuudhaan qalbii dhabee ni maraatee mataa tuqamee akkasitti jechuun ibsaan namaan duraan beeku si nama hedduu takka waliin nyaanne nama dila kana ni godhe jee yaadu miti ni mataa fayyaan qabne malee osoo nagaa qabaate immoo yaalii dila kana sirratti hin godhe jechuudha si galee akkasitti dabarte har'aan booda immoo si biraan jira waan takka sodaatin ni walaana yoo mataa dhukkoo malee immoo fayyaadhaan waan kana hojjete jee yaadooni ni walaana tasaati san hundaaf ati si biraan jira waan daaniiti waan takka sodaatin. Gochi barra gochi inni raawwachi jiru mana kana keessa jechuun gocha barra nuti raabbatiin jiru dhuguma yoo ka deemne taane raabbatiin jiru jirriba qabdii firraa inni sodaanna teenya firraa inni eegee inni kamanatti hojii butaate uffata sabadannu man jijjiirradhu uffata jijjiirradhu dharti dalagaa irraa is ba'ee uffata jijjiirradhu dhata dubbii diraa kana nutti dhabde jechuudha waa uffata sanii waa godhaniif immoo maalii anna dhibdee bara. Akkasitti isaa nutu sheekatti fidaati waan takka sodaatini ilmaan kee keessa taa'e. Ani ammaan tanaa dhugaa yoo barbaadate ani qaatiraa guyyaa meeqa hin rabne abdachiin sun akkanatti dawwaqna godhu jira dhugaan siima amma yoo ati kamanirraa ka deemtaate yoo asirraa kan nu biraa deemtaate ani ijoollee dhiiseetiin deema malee ishee dhufee halkan malee sa'a daddaa mucaan kee irraa ban gisee irraa ban ciisu nutti hin dhiisu ganaa. Kana booda si bira jirraati. Na bira jiraachuu ta'e isaniituma akkasumatti halliin hojii gootan malee yoo kaatee ka deemtu taate. Dhuguma Bashir yoo kaa deemtu taate wanti takka hin jirtu lubbuu xiyyaa fi sodaaddeetiin jiraan dhugumatti lubbuu xiyyaa sodaaddeetiin jiraan guyyaa meeqa nuti hin rabne halkanii fi guyyaa sa'aa yoo nu gaafatte sa'a addan beeku sagalii fi jana wal fakkeesseen amma yoo laatti dila kana fitti usuun keetu osoo nutti hin bilbilin ati sumaatu roorroo dila kana ofirratti yoo beeku nama mataan fayyaan qabne osoo laaltee agartu
hamma arraan tanaatti akkamitti fiddisuu dandeessa ittiin bilbiltu irratti ni Tuma mataan fayyaan qabne kan abbaa ilmaan kanaatiin maan quudhuu fi dhabee wallee amalli isaa kun maali? Yooniin ammaan tana isinitti hima jee yoo isinit dhagee dubbii godhe jeetuma duraan dhiisi anumaa dararuu jee. Jechuun naaf ibsaan qaama tokko takka waliin kun siif jecha ammaa yoo waa kana tuutis rakkoo takka hin qabu adiidha. Saniifuu naaf inni homaa waliin goonu tateenyaa rakkoo hin qabuuti himuu dhabu amma irraatti hedduu takka gurgurtee jirta. Tayyib ammoo maal haa goonu? Amma bara eegaa halkan gisee gartee miti dabbaadhaan shaqaa takkitti nu godhee eega deemanii hin deebine. Okay, isinaatu barbaade naaf barbaadee isa ilmaan keessatti fidaatiin ashee irratti fidee isa akka wallaanamu godha ati ilmaan kee keessa hin deemin. Yaani ammaan tana duba akka miree. Yaa amma ati isinaatu barbaadee fide bakka inni jiru. Bakka inni jiru deemtee barbaadee fidde moo dura sheeka barbaadda? Rakkina qabu naaf fideetiin sheeka deemee fida tasanii narra dhiise ati ilmaan keetti jibaadhu ilmaan keessa hin deemin. Amma teessa deemtare. Deemetiin bakka ibsa. Maa deemuudhaaf immoo islaadha guyyaa yoo deemte malee amtis mana keessaa ulaa cufnee yaana amma halkan ijoollee bikkaan dhaqee buluun qabu ani. Taa'ee mana keessa sanaa. Mana keessa taa'ee dhufe halkan ni dhufa halkan sa'a fadhee dhufa sa'a sagal kudhan akka nama biyya isaa keessa jiru deema halkanii. Biyyi tun biyya namaati waan fadhan irratti dalaguu danda'an namni. Halkan akkasitti rakkoon qabatu tanaaf yaaddinati isa ijoollee saayibban kiyyaa yaammadheetiin isa na hin qabnee mana kana finna isaan bira ta'an ammasitti deemeetiin sheeka itti fidee dhufa. Saniifuu ilmaan kee keessaan deemini ilmaan keetti jabaaddooti. Hayyee sababa kiyya kana yoo waa isin godheewu. Waan takka nun godhan nuti waan takka nun yaa boo yaa bakka duraaniiti miti ibsaan ka duraaniiti miti. Tanaaf yaaddinati waan ka duraaniiti miti maal yaaddoo fi kana osoo hin ta'in ka duraaniiti miti gara galee jira. Anaa miti mucaa xiqqaa'oo akkana fuudhee deemaa. Inni wallaalaan. Ifin beeku yoo amma fakkeenyaaf beekumsa ifin beeku kanaan waa isin godhe. Fakkeenyaaf booda miira keessanii galtanisillee. Dhageeffadhu Bashir yoo amma kani ani mana kana keessa qubaatti yaadna dhiifteen deemeenchi waliin deemnaa. Waliin deemneetuma waliin isaaniis barbaanne waliin sheekaa asitti finna malee bifa kamiiyyoo waliin waa bifa kamiin yaani maa islaadha asin nu dhiiftee deemtee fakkeenyaaf inni kun ablee takka irraa fuudheetiin jiraata ablee irraa fuudheetiin qarraa harkaa fuudhee dirgimii takkitti waliin buusu jira ablee nama huccuu ofirraa jira naanjuu barinne yaa baay'ee fidinii jira jeetiin ablee irraa fuudhe amma ammoo ablee biraa qabaachuu hin dhabu ablee innaa bakka keessa seeneetiin ablee shunkurtaatiin nu deema. La umaan angora ni dati ati mo la walumaan deemna. Ani ma rakkina keessa na obsun danda'u jechuun waan godha jee waan godhe sinanda waan takka waan rakkoo qabu miti inni dhiira waan ta'eef anis dhiira waan takka waan yaa ki qabuun dandeessu siin jee. La nin qaba. Qabuun dandeessu qablaan nama kaarabatti haamee shaana guuttate godhe akkana laal ija diimtu tana gara galchee kanatti qilleensa irra deema. Kanaaf yaadeen erga nun geesse takkatti erga nun geesse. Ibsaa jechuun anaaf inni qaama tokko waan takka sodaatiin takka. Qaama tokkichaa duraan qaama tokko mii amma waan qaama tokkichaa kan isaan hin jiruun siin jee bara haala taansaa haalaadha. Akkamitti siif haa galu. Ani hin danda'u. Kalaas Bashir hin deemin ati dhageeffatu siif hin himaa. Hin deemin. Ta'uun qabu hin deeman. Keef yaani akkamitti deemtare yaani fakkeenya mana keessa nu dhiifte maaliif hin tawwalee si hammireen. Ani hin deeman jechuudha. Taa isin isa naatu qabee fide bakka inni. Isaa qabdee fiddaa yoo ta'e siin kaga deemtaa ta'e inni asiin dhufa. Bilbila qabaateen bilbilaan deemee itti dawwaltee wanni eessa jirtaa yoo heettuun taate bilbila harkaa qabu bilbila harkaa fudheetiin jira. Inshaallah ni mul'ata naatu gabbayee barbaadee fide isa ta'esaatiif yaaddeen ati ilmaan makee keessa jibaadhu taa'e. Dhageeffadhu Bashir hin deeminii taa'e. No, I'm doing it. Keef yaani keef ni deeman maal jechuudha gaa taa'in sodaanneetii mekanis yaamne leesh yaani ni deeman maalati. In sodaatiin fayyaa rabbiitu qaba fayyaa tanaanis simboonii nu dhageeffanu nu bira taa'e sodaannee waan jiruuf jecha nu bira taa'e. In sodaatiin ulaa. Yaani keef yaani sodaatiin hin keef yaani ulaa jalaan baniin ulaa ijoollee nan dhaga'u. Yeroo inni dhufe. Nan dhaga'u ni bana. Qabi mucaa yeroo inni dhufe anarratti. Yaa akhi baabiyoo amma inni dhufe ulaa daddee ulaa banaa jee baabaa jee hocee bana mucaa. Ulaa ta'uu qabati ulaa irraan baniiti yeroo inni dhufe jee narratti bilbili. Dhageeffadhu isa deemta. Deemeetiin fidee dhufe isa. Yaa eessaa deemtee fiddee akhin dhufeetiin amma ulaa daddee amma asta biraa deeboo isin ajjeesan anjaati lubbuutii tanaaf dhugumatti gargaarsa ta'e. Hin banin jalaa ulaa dhaatee. Hin baninii hin danda'uun siin jee bari hin baninii. Yaa rabbii daxiila. Bakka inni dhaqu gaafadhatiin hin beekan hanga tokko deemeetiin laalee dhufa. Yaa boosla nama dhageessee wayyaa dhagaa amma asitti gaafasa nu godhe yaa booduu guutana. Maaliin jajjabaadda? Deemeetiin fidee dhufa ta'a. Naan biraan deemin kaati. Wanta gusdaatiin ulaa itti raambaniitiin irra bilbila yeroo inni dhufe ammaan tanaan dhufa. Laa dhageeffadhu waan isin jechuu jira dhageeffadhu. Taa'e itti gisee inni dhufe qabdaa taa'e. Ni dhufe inni nuyi. Ce'aa dhufa. Halkan saa sagansaa kudhan deemu. Laa naatu fidaa. Taa'e wattanaaf yaaddeen ati erga nuun geesse. Laa iska fi yaaddeen hin maalirree.
hanqarraatu bu'aati dhoositee taa'u kan kanaa badiidha malee rakkoo ala ani badii yani fakkeenya badii gisee jufa yani fakkeenya jibbansa kiyya fana fakkaatti gaa dhufee deebi'ee gisee inni dubbii godhu na jibbee faadha na fakkaatti malee ani qalbii isaa fi kana inni jechuutti jiru. Dhageeffadhu Bashir hin deemini lawsamaatu amma wanni hin dawwalee siyaameef akka nu bira jiraattuuf hanga inni gartee miti haribboo akka nu bira jiraattuuf hin obboleessa biyya siyaame. Nin deema ati taa'ee wanta akkasuma. Sadiin deemaa dhuma jechaa taatee ni deemaa maal? Deemee bakka biraan deemuun deemeetiin isa fidee dhufa. Isa fidee ijoollee saahibban kiyyaati waliin ta'anii as qabaniiti deemeetiin sheeketti fidee dhufa. Yaa Rabbii kiyye yaa Rabbii atummaan gargaarsa naa kannaadha. Hordoftotaa fi kabajamtoota kiyya kun akkuma agartanii dhugumatti yoo deebinu taate namni asitti natti dhiyaatu isa dawwaleetiniin kan rakkoo fi balloos waliin qooddannu isa kana jechuudha. Dawwaleetiniin hootoo kanaaf kana jettime inni ammoo niin deemeetiin isa waan keessa jiru hin beeku haalatuma inni waan irra geewu hin beeku isuma kafayyaan qabne san kan maala jiru sanuun barbaadaa isin mana keessa jirtan ijoollee bira taa'inaan jechaa jira jechuudha. Kanarratti ani wanni niin godhuu barbaadu mana yoo inni barbaade jee kadeemu taate inni ammoo waan telefoon harkaan qabneef jecha karaa biraatiin nutti dhufuu danda'a ulaa mucaan irraa bana. Yoo inni khawlaa dadoo taate baabaa jee ulaa raabana kanarraa ammaasatti lubbuun tiyya waan qisaasa na taatu naaf galee jira kanarraa innillee niin deema jee anis isumaa waliin niin deemaa jechuudha ijoollee itti cufeetiniin isumaa waliin deemee barbaadee jechuudha isumaa wajjin haalli isumaa waliin deemeetiniin namallee dabalannee jechuudha bikka inni jiru jala daleennee qabnee insha Allah isinillee du'aa naa godhaadhaan rabbiin dawaa rabbi haayiruu fi jaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ibsaa qabneetiniif innaa insha Allah